Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu viidiyoo kutaa tokkoffaatti jalqabee isinitti agarsiiseera. Har'a kutaa lammaffaarratti xumura isaa isinitti agarsiisa anaa waliin. Egaa akkuma beekamu viidiyoo keenya jalqabaarratti hanga asitti isinitti agarsiiseera. Hadhammoo itti dabaleetan isinitti agarsiisaa jechaadha. Hojii keenya akkuma viidiyoo duraanii irratti isinitti hime kun gara keenya naannaa fuulli isaa isiniin jedheera. Dizaayinii kan qabu kan akka gara keenyatti naanneeffannaa jechaadha. Amma finnee asitti qabsiifanna. Marga akkasitti godhannee asirratti ramadhaanne double crochet lama boolla tokko keessa dhaanna tokko akkuma isinitti hime sadeen xumuranna. Crochet keenya keessa lama tokkoon baasnu isiniin jedheera. Kanaan sansalata tokko boolla ittaanutti double crochet tokko mataa isaarra gadi sadii baafanna. Lama bifa kanaan sadii erga dhaannee amma finnee asitti kan gatii olitti daataarru finnee tokko lama bukkee dhaandisnee sadaffaa walakkaa isaatti akkasuma qabsiifannaa jechaadha. Bifa kanaan irraan isinii deebi'a. Kanarra erga sadii dhaannee finnee isa kanarra kanatti ol qabsiifachuudhaaf tokko lama sadii afur shan dhaannee qabnu bakka lamatti baasnee walakkaa isaatti akkas qabsiifannaa jechaadha. Bifa kanaan akkasuma ta'a. Erga qabsiifannee sansalataan dhaanu hojii keenya boolla ittaanutti fufnaa jechaadha. Sadii dhaanee kaanee wal qabsiifanne waan ta'eef lama dabalannee sansalata dhaanna. Bifa kanaan amma guuttanneerra jechaadha. Amma sansalata meeqa dhaanna? Sansalata 5 dhaanna. Tokko lama sadii afur shan erga dhaanne finnee asitti finnee bakka kanatti qabsiifannaa jechaadha. Walitti qabsiifataarra yookiin walitti hodhataarra waan ta'eef finnee walakkaa kanatti bifa kanaan qabsiifanna. Bifa kanaan walitti qabsiifannaa jechaadha. Sana booda akkamitti akkasuma ta'ee jira. Erga akkas dhaanee ammas sansalata 5 dhaanna. Tokko lama sadii afur shan. Sansalata 5 erga dhaannee finnee abaaboo biraa qabsiitti dabalannaa jechaadha. Bifa kanaan sadii akka dabal sansalata sadii yeroodhaan akka dabal crochet tokkotti nu fayyada isiniin jedheera. Sansalata tokko lama sadii
tokko lama sadii. Ammallee sansalata tokko goone boolla tokko keessa double crochet lama dhaana jechuudha. Amma akkasitti sadii dhaaneerra erga sadii dhaanee finnee ammallee asitti shan waan dhaanneeru tokko lama sadii afur shan kana bakka lamatti irraa as keessa baafannee walitti qabsiifannaa jechuudha. Bifa kanaan egaa kana dhaannee sadii egaa akkasitti sadii dhaannee tokko lama sadii walakkaa kanatti wal qabsiifannaa jechuudha. Haaluma tokko qofa sana booda sansalata tuunda'een boolla taanu keessa hojii keenya fufnaa jechuudha. Sansalata tokko boolla taanu keessa erga akkas godhannee ammas sansalata shan dhaanna tokko lama sadii afur shan sansalata shan dhaannee finnee asitti bakka kanatti wal qabsiifanna. Sinitti mul'ata dheeyyaadha. Bakka kana keessa wal qabsiifannaa jechaadha. Bifa kanaan amma erga akkas goonee sansalata shan dhaanna tokko lama sadii afur shan sansalata shan erga dhaannee abaaboo tokko ammas itti dhaannaa jechaadha. Sansalatni sadii akka double crochet tokkotti fudhanna inni irraa lama dhaannee sansalata tokko ammas boolattaanutti double crochet tokko fudhannu gisee sadii ol baafannaa jechaadha. Sansalata sadii ammallee tokko lama sadii tokko lama sadii akkasitti sadii erga dhaannee sansalata shan dhaanna tokko lama sadii afur sansalata miti finnee as qabsiifanna dhiifama finnee kanaan wal qabsiifanna. Amma erga qabsiifannee double crochet lama dabalannaa jechaadha. Tokko sansalata tokko double crochet lama boolla tokkotti dhaanna bifa kanaan. Amma sansalata shan dhaannaa jechaadha. Tokko lama sadii afur shan erga dhaannee finnee ammas asitti qabsiifannaa jechaadha. Bifa kanaan amma sansalata shan tokko lama sadii afur shan erga sansalata shan dhaannee abaaboo tokko qabsiifannaa ammallee abaaboo bifa fuula isaa ofitti naanneffachuu hin dagannu. Sansalata tokko
kanaan sadii guutanneerra. Amma sadii erga guutannee finnee asitti qabsiifannaa jechaadha. Kana erga qabsiifannee sansalata miti kan nuti hojjennu finnee 5 guutanna. Jalqaba sadiidhaan kaanee wal qabsiifannee waan ta'eef akkasitti egaa haala kanaan asiin gaannee amma finnee sansalata 5 dhaannee 1 2 3 4 5 as keessa walakkaa kana qabsiifannaa jechaadha. Duraan sansalata 10 dhaannee kana keessa 5 gidduutti baafannaa jechaadha. Bifa kanaan asitti amma sansalata 5 1 2 3 4 5 amma akkasirra ofirra deebinee dhahannaa jechaadha. Bifa kanaan achi deebinee dhahannaa si waan zurii guunnee jirru jennaan amma daarii asitti jechaadha. Akkasitti qabsiifannee akkuma jalqaba dhahataa turreetti sansalata tokko double crochet 2 boolla tokkotti dhahannaa jechaadha. Sansalata tokko amma zurii duraanii irratti sadiidhaan kan ol qabsiifna miti. Amma wanti ol qabsiifnu hin jiru waan ta'eef zurii kana irratti 5 dhahanna. Double crochet 5 dhahannaa jechaadha. Double crochet 5 dhahannee sansalata 10 dhahannaa jechaadha. Sansalata 5 2 3 4 bifa kanaan erga dhaannee akkuma jalqaba dhaannetti viidiyoon akkasitti yoo deeme waan dheeratuuf bifa kanaan zurii isii kana double crochet 5 sansalata 10 double crochet 5 sansalata 10 dhaanee zurii asiin geenye walitti deebina. Bifa kanaan innan zurii kana guuttadhee ka'u amma sansalata 5 dhahaa jechaadha. Sansalata 5 kana dhahu fidee asiin qabsiifachuuf abaaboo kana tinaannessee fixeeraa jecha akka warra kaanitti. 1 2 3 4 5 shanii erga 5 fide kanatti qabsiifadhaa jechaadha. Akkasitti abaaboon kun dhumeera jechaadha. Ammallee sansalata 5 1 2 3 4 5 5 erga fide as keessatti qabsiifadha haaraadha. 1 2 bifa kanaan
akkasitti amma zuurii guuttadhee walitti deebinaa jechaadha. Kan erga sadii dha'ee fidee akkuma duraan isinitti hime sanatti fidnee kanatti qabsiifanna. Bifa kanaan erga qabsiifannee akkuma duraan naataa irratti lama bifa kanaan amma sansalata 10 dhaannaa jechaadha. Sansalata 10 dhaannee double crochet 5 sansalata 10. Amma erga goonee ammas akkuma sana sansalata 5 dhaannee walitti qabsiifanna. Bifa kanaan amma kan itti aanutti akkas dhahannaa jechaadha. Akkasitti zuurii guunnee walitti deebina. Egaa abaaboo 8 akkasitti dhaannee jirra. Amma 4 itti dabalanna bukkee kanaan jechaadha. Akkasitti 4 dabalannaa jechaadha. Egaa amma sansalata 5 dhaannee finnee asitti qabsiifannaa. Amma abaaboo 4ffaa itti dabalataa irraa jechaadha. Bifa kanaan sana booda ammas sansalata 5 dabalannee finnee asitti 3 4 5 bifuma tokko waan ta'eef yoon isin haasaa viidiyoo raabaa olee viidiyoon dheerata malee hojii isaa jijjiiramaa hin qabu. Bifuma duraan dhaataa turre irratti isumarra deddeebinee dha'uudha jechuudha. Saala kanaan hababaa 4ffaa itti qabsiifanneerra. Amma kan nuufuu jara kana akka jara kanaatti xumuruutu nuufee jechaadha. Viidiyoo jalqaba waan isinitti agarsiisennaan bifuma tokko xumuree isinitti deebi'a. Egaa haala kanaan baasee jira. Haala kanaan dhoofsisaa bahee jira jechaadha. Bifa salphaadha, baay'ee bareeda. Kirrii bifa barbaanneen dhahachuu hin dandeenya. Waan barbaanneefis immoo fayyadamuu hin dandeenya. Siiniidhaaf, akkasumas soofaadhaaf, biffeedhaaf, barcumaaf waan feeneef itti fayyadamuu dandeenya. Amma bukkee kanatti akka haala bareedaa nuu ta'uun zarfii yookiin dizaayinii gaarii itti uume isinitti agarsiisaa jechaadha. Asumaan amma asirratti fixe waan ta'eef asumarraan isinitti agarsiisaa jechaadha. Akkas godhannaa. Amma kana baay'eetu hin dheeressin middee malee finnee ammas bifa kanaan waluma harkisuudha jechaadha. Bifa kanaan akkasitti itti baafannaa jechaadha. Kirooshii keenya gote keessaa akkasitti baafannee zuurii isaa
zuurii isaa akkasitti guuttachuu dandeenya. Bifa kanaan itti godhannaa jechuudha. Zuurii guuteen sinitti deebi'a. Egaa hordoftoota koo gumiin hojii harkaa keenya kutaa lammaffaa kanumaan xumurree jirra. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa, koomentii naaf ka'a. Egaa gumiin hojii harkaa kun baay'ee tokko laafaadha. Nama rakkisu kirrii bifa barbaanneen hojii waan barbaanneen akkuma isinitti soofaadhaaf, shiiniidhaaf, biffeedhaaf haala barbaanneen dhaachuu ni dandeenya. Mana keessanitti akka isin dhaatan abdiin qabaa. Mana keessanitti miidhagfadhaa. Bittaarraa of oolchaa isiniin jedha. Viidiyoon kun hadhaa kanumaan dhaabata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan.